Waa misee lagas. Dala di mari. Hari dua saanis na. Madala. Hai. Yeroo Akkanuma sagalente. Boodiira namni kan doosi jaalladhe beeytami. Anne Daawwattoota keenya kabajamoo arraan tan akkuma beekamutti saayiba kiyya amma waameetiin na biratti argama. Saayiba kiyya kanaaf takka waliin garree arraan tana surprise xiqqoo takkaan qabaa fi surprise ajaa'ibaati. Surprise kanatti himu namaatu si barbaada saayiba kiyya namaatu amna dheertuu deemee kiiloomeetira dheeraa deemee si barbaaduudhaaf si hojii harkuu barbaada. Surprise ajaa'ibaati ittiin gammadda jeetiin abdii qaba. Waan akkanan nama gammachiisu addunyaa tanarra hin jirtu. Kanaafuu har'a gammaduuf deemta surprise su godhuuf deemna. Kanaafuu surprise kanaaf qophiidha mokkam. qophiidha waan magaarii taana rakkoon qaba. Wal arguu keenya irratti maal jetta? Hedduun gammadee duraanii miidiyaa irratti wal argaa turre. Arraan tana immoo qaamaan lafatti wal biratti wal agaruu keenyaaf hedduu takkaan gammadee. Gammachuun na dhagahame. Galatoomi. Daawwattoota keenya kabajamoo kan sagantaa teenya daawwachaa jirtan hundi keessanuu nagaan fayyaa nu qabaadha. Amma keessummaan dhufaa jirti waan taateef itti deemneetuma viidiyoo kat goonee murra isi bira gizee deene viidiyoo san jalqabna keessummaan surprise maal akka qabatan kan waliif himnu ta'a akkasi amma dhuma sagantaa nu faana tura keessummaan ulaa balbalarra jiranii achittiin dhiise surprise kana akkuma achi dheexaa ilaaltu jedheeti daawwattoota keenya nu faana tura isiin as jirti. Maal ture surprise? Egaa daawwattoota keenya wal garsiifnee jirra gammachuu guddoo kunoo akkuma na isiin obboleettiin teenya na gaafatteetti waliif fideetiin jira surprise ajaa'ibaati obboleessi keenya fuula miidiyaa irratti kallattiidhaan kan daawwachaa jirtan sagantaa ajaa'ibaa surprise son taane jaalala waliif ibsachuudhaaf amna dheertuu deemanii walitti dhufanii kunoo surprise jeekanii waliif fidaa ture surprise son taane jaalala jechuudha. Saayiba michiyoon tun akkuma gartutti hotti gamas olisiiqa akkuma gartanitti jaalala wal irraa maraatee isa akkana gorsa namaa kan hunda galgaluu irriiba na kutee jaalala isaa jettee Suudi Arabiyaa Omar irraa dhufte. Suudi Arabiyaa irraa dhufte oh my god waan addaati kun ammoo waliin maramuu ni dandeessanii asirbendiitillee beeku lattiifsadhu waan jette tiimadhu amma. Lammi bagana gaan dhuftee. Maaliyo gad dhaabbatu mee kooy mee kooy sodaati. Saayiba dhiira na taasuu jira. Anne maal taate kooy na galakkisi. Yeroo baay'ee kaas dubbisu ni yaadatta iyyee yaada. Anne galatoomee du galatoomee waan inni fiduu kee. Saayiba dhiira anne maal taate? Daawwattoota keenya egaa wanne ati nama nagaatti si beekama boo kaameraa kana cufmee maaltu isa dhaabbu gaati maal isa dhiiran gartuu mee dubbadhu tasgabne anne wallahi yaaru jira maal jechuudha si jaalatti mee dubbadhu dhiira moo dinqisiifachuu caalaa yaadan si kan yaadan si deesee deebina kan dire ni jaalattaani ni jaalattaani hedduun jaalladha maal ta'u jaalala isaati jennufne saayibaan dhiiran jaalattamoo dhiiran jaaladhaan jaalattamoo nan jaalattu jecha kan qofa na deebisa daawwattoota daddaaga mee jaalala isaa keessa akkam sugo wanni naarsu jaalala yeroon wallahi naarsu maal jechuu dhiiran gartu taragaaggo dhiiran gartu jechi Sata nama beetu jaalala boo maalta. Rabbi jee dhiiran gartu maalta. Achi nama gorsa nama kan jaalala wallahi shabajeetiin dhaabachuu jiran. Nama jaalala bichaataadha. Boodeem jaalala kanaatti jira miti dhiiran jaaladha. Gorsa hedduu nama. Mee daawwattoota tiimadhu gaa naan. Dhiiran jaaladha. Tiimadhu daawwattoota. Daawwattoota kiyya lammii immigration maqaan isaa akkasuma ni beektan jee yaada. Ni jaalattaani hedduun jaaladha yaadaan isaa kannaa yaadni isaa maali na dhiyeessu jira. Akkuma na beeytanitti an dhalaadha dhugaamti. Nama bilchaataa iyyee tokko jeeti yaada nama gorsa namaa kannu gorsa isaa keessattuu warra social media kun hedduutti fayyadamtan jeeti ilaalaa barnoota irraa fudhattanii. Buleesha kiyya dhiira wallahi. Anne akkasuma mee isa maal jettan inni akkana yaanan dhiyeessine daawwattoota tiima.
sitti abarabu kuno si qabatte Fadhu achi deemnarraan ayya. ajechitti bara bijaalala ibsadda ho wallahi daawwattoota keenya akkuma gartanitti lammiin keeysaan fadhee jira Lakki inni an si kabajeetiin dhufe jalqabas wallahi si kabajeeti hagammaa si kabajuutti jira dhaabbadde. Boodiidhaan si fakkaata. Fadhu deema achi narraan maal taate isin? Ooy. Aanne wallahi yaaruutti hin jira jechuun. maali qoyaati Nam dhiiran gartuu. intala dhalaa miidhu feetarra Dhalaa miti an dhalaan hin kabaja dhalaaf Booda kabajaa dhaan guddaan rifeensa qaban. qaba rifeensa nagartu. Wallahi dhalaan kabajaa guddaan qaban. Gin amma dhiiraan attaasuu jira harku jira. dhiirtinis rifeensa guddisuu eegalte jette Ayyi yaa buleessa kiyya sagalee isiin baasuu jirtu nagartu. Uumama gaa uumama rabbiin nu qonni maal itti fayyadamu. Ana ayya lale. Aboo dalaadha maal taate dalaadhaan sagal dalaatti si dubbadhee jiraani akka biraan fudhatanii Daawwattoota biraanki kiyya. taatee jirta biraanki ta'ee jira daawwattoota kiyya. lambii takkaa kana shinitti deebi'e Wallahi maali. kuno daawwattoota keenya sagalee dhiiraatiin dubbiftee dhalaa jeetti siiqus barbaade xiqqoon sagalee gisee dhagoos teessina seene Biraanki ajaa'ibaatti hinuma biraanki suurri milkaa'ee maala hawwitee turte wanti sapiraayiziin si godha gisee hin jiru sir Ajaa'iba ani waan akkanaa na'ini dhugaara beedduu rifadhanii beektaa. Hay. amma dhalaadha Dhiira moo dhalaa jechuun osuma dhaabbattee an dhalaa jee jiru na jijjiiramte maal. daawwattoota keenya an akka dhiirattiin kaameeraa nama agarsiisa kunoo kaameeraan kana jechaatiin piraankii namarratti dalaga kunoo piraankiin akkana seera qabeessa goonee jirruutu usuma nama agarsiifnuuti garuu maaltu si dhagahame akka dhugaa Ni rifa sanitti akka dhugaa sanitti sagalee kana gisee ilaaltu. Awaan dhiira ande osuma harku jiru osuma laalu jiru dhiira na ta'e maal jechuu ni rifadhe dhugaa. Okay. daawwattoota keenya micoota keenya tana jajjabeessaa dandeettii si haa mul'atu mee dandeettii si Ajaa'iba dhugaa rabbi jechuun namni akkana hin jiru baay'een isaa. Kanaaf dandeettii ta'e tana gama miidiyaatti ol baasi si galaa miti. Akka biyyaattuu namni takka lama jira nagarree ijoollee jechuun warra biraa warra Oromoo yoo taate malee. Kanaaf isinillee warri viidiyoo kana ilaaltan obboleettii teenyitan ni qabdi tiktokas ni qabda. Yaa kanaafuu follow godhaadha maaliif jennaan sagalee anti qabdu sun asii miti warri jechuun sadarkaa biyya alaatti tabarbaadamtudha. Waan namni hin qabne akka qabeenya guddaa tokkotti ilaaliiti atilleen nama miidiyaa warra akkaannee kanatti dhiyaadhuuti akka ol baasan godhi isinillee immoo jajjabeessaan jaa bakka. Akkana nama rifachiisuun sirrii miti.